Namoonni viidiyoon kun bira ga'e hunduma keessan adaraa jaalala waaqayyoo adaraa isatti amantanii amantii kam qabaadhu waaqeffataa ta'e kiristaana ta'e warra duuka buutuu gooftaa Yesuus ta'e musliimas ta'e viidiyoon kun warra dhaggeeffattan adaraa laayik sheer godhaa. Akkasuma warroonni maatiinaaf hin taane irree maatiinaaf ta'a. Piliis laayikii godhaa. Laayikiin keessan namoota iddoo bira akka ga'u godha. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu. Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii viidiyoo kana gubbaarratti waan hedduun dubbachuu barbaada. Innis waan inni dubbachuu barbaadu hafuura biyya keenya keessatti ergamee jiru. Hafuurichi maa inni? Hafuura kun akkuma suuraa irratti argitan kana dhiira fi dhiira, durbaaf durba. Wantoota fokkisaa kana hafuura 666 isa kaleessa isa baroota darbe isa dhageenye biyya ormaa keessatti injira jedhamee wantoota dubbatame jechaadha. Arra dhufee waarrate biyya keenya Itoophiyaa keessallee wanti kun galee jira. Amantii kam qabaadhu si laallata ergaan kun jechaadha. Amantii kam qabaadhu, amantii kam waaqessi. Amantii kam keessaayyuu boru dhaloonni deemetu achi dhaqa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama ciggaasisuu fi waan baay'ee nama jibbisiisu biyya keenya keessatti ta'aa jira. Dhaloonni dhokfatanii dhaloonni dhokataniitiin dhiira fi dhiira, durbaaf durba saala wal fakkaataa kan ta'edhaan kan walitti fayyadamaa jiran. Kana dirqama balaaleffachuu qabna. Dhugaa rabbii balaaleffachuu qabna. Waan waaqayyoon hin uumne, waan uuman keenya hin uumne kana nuyi balaaleffachuu qabna. Dhiirri tokko dhiiraaf dubartii tokko barbaachise. Dubartii tokkoofis dhiira tokko barbaachise. Kana hafuura 666 hafuura bara dhumaa biyya keenya keessatti gadi lakkifamee jira. Karaa kallattii namni hin beekneen birrii jala qabuudhaan yeroo ammaa kana uummanni keenya Itoophiyaa keessa jiran rakkoo garaagaraa keessa jiru. Haalli jireenyaa baay'ee itti ulfaatee waan qabatan dhabanii rakkoo garaagaraa keessa jiru. Shamarran keenya yeroo ammaa kana hojiin hin jiru waan ta'eef shamarran keenya birrii jala qabanii koottaa kana hojii isin galchinaa, koottaa achi hojii isin arginee kana isinii goona jedhanii waarrataniit ijoollee keenya shamarran xixiqqaa goomsanii waarrataniit gara hojii isaanii kanatti hafuura kanatti galfatochaadha. Adaraa keessan dhaloonni of eeggadhaa. Dhaloonni of eeggadhaa. Gaafa biyya galanis ta'e ijoollee baay'een biyya arabaarree kan turan gaafa biyya galanirree haalli yoo mijachuu baate biyyarraa biyyatti isin dabarsina jedhanii waarrataniit birrii kaffalchiisanii nu wajjiniin hojjedhaa jedhanii waarrataniit wal fuusisu. Durbaaf durba, dhiiraaf dhiira jechaadha. Wanti kun wanta fokkisaa, wanta rabbiin hin uumne, wanta eenyumtuu hin jaalanne kana jechaadha. Wanta kana nuyi balaaleffachuu fi jibbuu qabna. Sababii rakkinaaf jedhanii, sababii rakkootiif jedhanii uummanni keenya safuu cabsee jira. Safuu cabsee jira. Isa kaleessa nuyi jibbaa turre, isa kaleessa nuyi biyya ormaa keessatti maan wanta akkanaa jennee balaleeffachaa jibbaa turre dhufee waarrateetu isatti galaa jira seetan obboloota koo. Dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo kana maalirraa akkan hojjedhe isinitti himu? Maalirraa akkan hojjedhe isinitti himu? Eessatti galaa jirti seexanni seetan? Mana amantaa keessattis galaa jirti. Mataa dhuunfatteetu mana amantaa keessa seentee jirti. Mana amantaa keessaa irree hojjechaa jirti. Mataa dhuunfattee jechaadha. Dhiirri fi dhiirri akkattiin wal gudeedee dhiirri fi dhiirri akkattiin walitti siqee afaan keessa wal dhungatee maal jedha? Yaa Waaq bara akkamii keessa akka jiru, bara akkamii keessa akka dhalanne dhugaa rabbiiti jechaadha. Barittiin bara dhumaati. Warri yaada garaa isaanii geeddaratanii fannoo waaqayyoo duwwaa laallatan isaaniin oolu. Dhaloonni baay'een yaada girrisa malee dhaloonni baay'een yaada isaanii kana keessatti hidhataniiru. Hafuura kanatti yaada isaanii hidhataniiru. Goomseera seexanni. Kallattii dhaloonni tokko hin beekne goomsaa jira. Tokko birriidhaan goomsaa jira. Uffannaadhaan goomsaa jira. Dhaloonni uffannaadhaan goomaniiru. Dhaloonni baay'ee isaanii warri musliima biyya keessa jiranillee in shaffanatu isaan. Surree akkasittiin qullaa baasanii hin deeman.
bolonni keenya kiristaanaa handhuura isaanii kana mul'isaa. Iddoo aarsallee kan dhaabatan danuu isaanii argaa oolla. Footoo kana tokkosaa eessaan fide seetan? Mana Waaqayyoo keessaan fide. Mana Waaqayyoo keessas galee jira. Qullaa deeme dhaloonni qullaa deeme qullaa buuseera. Biyya keenya keessatti abaarsi ta'eera. Maaf duuti nurraa dhaabachuu dide? Maaf ola deeman keenya du'a? Maaf abaarsi nurratti ta'e? Maaf rabbiin nu abaare? Maaf dachee keenya abaare jenna miti? Waan dhoksaatti hojjetamu kana ilaallee laata? Wanta nuyi dhoksaatti hojjennu, wanta dhaloonni kun dhoksaatti hojjetan, maal akka hojjetan, maaliin akka abaarsi kun nurra ture of ilaallee laata? Dhaloonni waan badaa hojjeta, kanaaf garaan Waaqayyoo nutti gaddeera. Kanaaf Rabbi harka isaa nurraa deeffate. Nurraa deeffatee waan rateetu du'atti dabarsee dhaloota ola deemaa keenya kennaa oola. Gara jabummaan ilma namaa kun kana ta'e. Kanaaf Waaqayyoon fuula isaa nurraa deeffate. Adaraa keessan karaa kallattii wasaappeenis ta'e, karaa kallattii iimoonis ta'e, kallattii meseejjaraanis ta'e isaan dhaloota baay'ee barbaadaa jiru. Of eeggadhaa. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan of eeggadhaa. Garee isaanii keessatti hin galmaa'inaa. Yoo isaan waan akkasii isinitti dubbatan, keessattuu Itoophiyaa keessatti amma hojiin akkasii, biizinasiin akkasii isiniif hin banama jechaa jiru jechaadha. Biizinasa akkanaan wajjin hojjechuu barbaadda? Moodilastii moo maalii moo maalxisee waan isaan hin jenne jiru jechaadha. Waan akkasiin wajjin hojjechuu barbaadda jedhanii waarataniitu isin goyoomsu. Hin goyoomina. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtanis hin goyoomina. Warri biyya keessa jirtanis hin goyoomina. Birriin qabeenyi hin dhumti. Mootummaa Waaqayyoo garuu kan ati galtuun hojii keetiin galta. Yaada kiraa keessanii yoo geeddarattan. Kanaaf hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee tokkoon gadde dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana ilaalee jechaadha. Adaraa keessan of eeggadhaa siniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii Waaqayyo nu haa baasu waan akkanaa. Waaqayyo nuunis haa dheeksuu. Qabeenyaan hin dhumti waan dhuftee dhumtuuf jecha immoo waan badaa akkasii akka hin dalagne of haa eeggannu siniin jedha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Kallattiin beekamneen gara namaa dhufu isaanii gaarii fakkaatanii gara namaa dhufu. Amantaa kamiyyuu hin daangessu gara kee yeroo dhufanii amantaa musliimas ta'e kiristaanas ta'e amantaa kamuu hin daangessu. Biizinasni nu hojjennu biizinasa maalitti Itoophiyaa keessatti nuuf mirkanaa'ee jira, nuyi ba'eessadha kan nu hojjennu jedhu. Icciitii dhoksaa isaaniiti jechaadha wanti isaan dalagaa jiran. Of eeggadhaa. Birriin hin dhumtis. Of eeggadhaa wanta akkanarra. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa.